misirroota keenya isiniif haa banu rabbiin ni dandayaa karra milkii cufaa ammaas dhaamsi kiyya waa'ee fuula duraa kan jireenya keessaa kana achisuufaa akkam jettan dhiiroo yoo narraa fudhattan anis ittiin fufaa wanniin of sodaadheef gariin hin fudhatu gorsa namaa kana dafeetuma quufaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Waan biraan jenne akka fedhe ta'us jireenya keessatti namni wajjin jiru walafaan dhufaa misirroota keenya obsaan na hordofaa yoo itti wallaalan utubaan bultiidhaa bakka tana kufaa istii hojiif qaba daldaltoonni waree isin gidduu seenuuf gargar isin aree waan hin goonen qabu ofumarraa laala ollaa oduu buufaa. Allahu akbar. Inuu maal gaafattan xiqqoo wal dhabanii ollaa bara kanaa ofitti daballaa waliin nu araarsiif dubbii duraan xiqqoo eega guddisuudhaa haqni barakatuuf nama ammaan tanaa aboonaa siin je'e yoo duraa yaamtallee akka abshaalaatti araaramne ji'i beellama dabarsiif ofitti yaamina faallaa araaraatti yoo yaammattan malee nuti wal hin feenu hanguma hafee ukoo walirraa qaarsiif. Allahu akbar. Eega walit dhufee mudannoo hundaa'uu obsumaan danda'ee warri jaalallumaan dabarfatu taa'ee haala hunda keessatti shukrii galchuu malee inni tasgabbaa'ee girri hin qabu dhootallee gorsaan jajjabeessuu malee ijoollee isaatis seenaa keessa darbe kana itti lakkaa'ee ijoollee teenya rabbiin isin haa taasisu. Ijoollee teenya rabbiin isin taasisi warra wal argatee markaza dagatee ustaazaas baqatu ilmi namaa gariin hoggaa milkaa'ellee bakka irraa milkaa'e gonkumaan dagatu gonkumaan yaadatu kan rabbiin jallise of duuba deebi'ee garuu hin yaadatu san isin hin godhin isin warra ganaa waamee kaafatu. Allahu akbar. Allahu akbar. Arustittii teenya. Arustittii teenya haala kan keetirraa wanni nam mul'atu diinii rabbiitii fi daandii milkii irratti hedduu hin gururiitu meesiif haa laaffisu.